Gara jabeenya akka kana dhaladhee dhageen beeku. Argee miti dhaladhee dhageen beeku. Yeroo ammaa kana waan dhalli namaa biyya keenya keessatti walirraan gahaa jiru bineensi walirraan gahaa hin jiru. Adda waan itti dheekkamteef qofa mana keessatti hudhee ajjeese harka miila morma fi qaama ishee hunda akka shunkurtiitti kukkutee fiistaalitti godhee gateetii jira. Gochi suukkaneessaan kunis kan raawwatame magaalaa Finfinnee kutaa magaala Lammii Kuraatti aanaa ja'a yoo ta'u dubartiin ajjeefamtee Warqinash Haayilee dubartii ganna 36 gumruka keessa qacaramte hojjettuu fi yakka kana kan hojjete ammoo ilma obboleessa ishee hojii guyyaa hojjechiisuuf baadiyyaadhaa gara magaala Finfinneetti dhufeedha. Poolisiin magaala Finfinnees yakkamaa seeratti erga dhiyeessee booda manni murtii olaanaa federaalaa kutaa Lidataa himatamaan Shaambal Mulugeetaa yakkamaa ta'uusaa mirkaneessuun murtee du'aa itti murteessee jira. Ormallee miti firoma ofii dhiiguma ofii dhiigarraan kan hafe immoo sabuma ofii sabarraan kan hafe illee nama biyya ofii nama biyyummaa ofiirraa kan hafe illee namummaa isaatiin illee akka kana akka hoolaatti hoolaan illee akka kanan godhamtu akka hoolaatti qaqqade akkanatti qoqqooddatee kan baadhatee deemu nama akka kana of keessaa qaba. Arra baay'ee dhiifama kana qofaa miti seenaa ajaa'ibaa dhageessu. Akkamitti isin baasan yemmuu? Si baasan isin? Namicha Disha'aatti jedhamu walaa fi isaanii jira. Duraan yeroon qabame hin beeka 93 sana. Amma dhiyootti yeroo biyya isaanii ilaaluu dhufu achi keessatti na arge. Mucaan sun amma miidhameera jennaan hin duune jennaan dhufeetu na gaafate. Na dubbisee na gaafate anillee wallaaleeraani. Amma yoo baatee ba'uusii wayyamoo duusii wayyamoo jedhamu wayyaa naan jedhe. Duunaa wayyaan jedhe akka isaan nan baasne beekaa fi jedhee yaadeega. Innaan baata naan jedhe. Maal hin baa duunaa wayya maal taatu na ajjeesta naan ofii koofin hojjeesu na ajjeesaan jedheen. Dhuuf hojjeesuuf yaaltee turtee dhammitee jennaan jechuun isin rakkoorran ture amma fayyeeran jedheen. Bakka amma nduuta naan jedhe haa ta'u hin jedheen sokke. Galgala sa'aatii 8tti kunoo siree fi paatroolii dabil gabbinaa kana aaraa dhufte buburrittii kana ishiidhaan na fuudhanii shiree maali shireen Sillaasee dabartee Aksuumii irraan dhuftee maanni Addigiraatii bakka jedhamu achi bulle. Addigiraatii sana na bushitee waajjiruma poolisii na bushite. Amma inni guyyaadhaan dhufee hin duuta siin jedhee deema? Sumatu na fuudhee deemaara nama sadiidha isaan. Ganama duraan dhufee hin duuta siin jedhee? Hin duuta na fuudhee deema. Amma na ajjeesuma dhaqaa yeroonsi jedhee yaade garuu garaan koo lama ta'e na ajjeesuuf moo needhaa na jijjiiraa jiru ani immoo bakka naqus hin beeku callisee man taa'eera amma akka fedhan naa godhan jedhee muradheera gaafa dhufnee aduun hin dhiisiste malee gaafa aduun dhiyuun daganaa guyyaa lammatatti jechuudha. Galgalaan na fuutee kaatee fiddee kunoo biyya Affaarii kana fiddee magaalaa tokko keessatti na buuste. Beektaa magaalis? Nan beeka biyya kunoo bakka Ashaboo baasan sana Afdeeraa jedhamu sana achidha. Achitti na buuste isaan booda nan taa'e namni si eeguu jira asiif achi hin deema jettee na dhiisanii makiinaa fudhatanii deeman isaan. Karaadha moo? Magaalaa matti akkasuma na gashitee magaalaa keessa namni rafeera halkan walakkaadha. Amma nan taa'e. Karumarree. Karama makiinaa biraas akkasaan mirga qabadhe nan taa'e namni na bira dhufus hin jiru. Callisee man taa'e amma bari'uu jala geera Afaaroonni kilaashii daddachaatu kana baattee dhuftee na gaafatte. Naan afaan Oromoo beekaan jedheen kan biraa naan jedhe Arabiffan beekaan jedheen afaan Arabaa nan beekaa waan Sudaanii sanas tureera afaan Arabaatti dubbadheen naani jedhanii mana dhiisanii deeman. Amma tokko deebi'ee dhufeetu maaliif federaalota biran dhannee naan jedhe. Beekuun jedheen kottu jedhee na agarsiise naqee amma milleetti na gaggeessan keellaa jechuudha. Millee gaafa dhufu mucaan federaala tokko Oromoo keenyadha mucaa shaambuudha argadhe jechuun ol hin beeknu gaa duratti asumatti an shaambuunaan jedhee isaa walitti dubbanne gurra koo kanaaf illee qoricha ofii gargaaramaa ture tokko naa kenne amma qoricha irratti naqu seenuu dide qorichise jechuudha. Amma laphee kanas qorichatti fudhadhu naan jedhee kunis yookiin immoo dhidhiibsisi marameedha wanti maramus hin qaban galuu kan lubbuun koo beeyu nan gammada biyya koo galee hundees waan tokko natti hin fakkaatu hin jedheen isaan booda bakka amma biyya Oromoon jiru biyya Kamisee jedhamu amma achitti akka ta'edhattuun godha jedhee biyya maali kun maqaan isaa Kombolshaa jedhamu na fidee shifeerichi Kamisee dhaxxamitee hin jedheen akkuma nama beeku na birii tiraanspoortii naa kaffalee Kamiseen dhufe galgala. Lakki makiinaa sibiiliidha.
amma gaasaan booda addan ergiin dhufe galgala waajjira poolisii sana gaafanna nama yakka qabu malee nama yakka hin qabne bushinu naan jira karaa moolakkaa taa'aman bariisise ganama nan deemee miilumaan gaafan ka'u mucaa wayii tokko na arge haasofsiiseenna kottu naan jedhe waajjira na fide waajjira gaafa waajjira fagoo akkasumatti ilaalu alaabaan arge nan boo'ee dhaabbadhees nan gammades bakka dhugaatti fakkaadde jechuudha alaabaa akkasuma hidhamee aada bilisaan akkasumatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo arguun jechuun baay'ee cimaadha beektamte natti tole bakka maaliif amma dhaqxee waajjira seente gaafadhe waajjira dhufe nan seenee walgahii gaggeessaa jiruutiin namoota ijoollee keenya fixaa turan wayyaaniin waggoota 19 ol waggoota 20 hamma ga'utti gurbaa kana hiitee gurbaan kun waa tokko hin beeku amma kan mootummaarra jiru pirezidaantii Oromoo akka inni ta'es waa tokko quban qabu waggoota 20 ol achi keessatti hidhamee ba'ee jira ijoolleen keenya kan biraas ijoolleen keenya baay'een achi keessa akka inni jiru himee jira kan inni haasa'utti ijoollee Jimmaa ijoollee Shawaa fi ijoollee Arsii argeen jira jedhee dubbatee jira haa ta'u malee kan kana achi ijoolleen keenya kana dura du'aniiru jedhamanii haasa'amaa turan ammas bakki jarri jiran boolla sana keessa akka inni ta'e himamaa jira wanti kun akkamitti bira ga'amuu danda'ama kan jedhu gaaffii guddaa ta'ee jira. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muudii amma keessaa ba'uu qabna Oroota. Muudii kana keessaa ba'uudhaaf yeroo baay'ee natti furatee ture. Deebiraa dhaqee maal jedheen dhufaa jira Oroota. Yeroo kana keessa sargiin maal fakkaata biyya keessa sargiin qabbanaa jira moo ajira asii waggaa meeqa kan walitti fuudhaniiru walitti heerumu jennee yaadaa jirrus piraankiin godhani. Itti deebina kanas itti deebina. Suudhaati na tokko malee afaan jara irratti akka kanatti kolfaa jira jarri garuu ጊዜ ወንተ kana dhagaan አመር የሚባል ይሄ ማለት ሴተኛ አዳሪ እንደሱ እንኳን አይደለችም ሀገር ለሞተችባቸው የህሊና ጸሎት እናድርግ ይሄ የስላቅ ሳቅ namni waggaa 90 meeqatteerumaa waggaa 90 meeqatti fuudha anaafatti teenyee keessa waliigaalla በ70 ዓመቱ የ20 ዓመት ልጅ ያገባው አዛውንት ዓለምን ጉድ እያስባለ ወበጉቱ ወልነቀና ወርቄደ ወለጋኒ ማይን ሙጀር ወለጋ ከከና ብይ በሬዴራ ከከና ብይ ቴሪ ጀተኒ ወልቲ ሞናፊ ኩታል ልጅቹኒ ናፊ ናዳን ከኛ በቃ አቦቲ ድማ ከኛ በረትዱ የጀርዱና ወጅማን ዶይ ጉቱ ወልነቀና ወርቄደ ወለጋኒ አርጋን በፍሪፍ ሶዶማ ዋዳደ ወለጋኒ ወርቄደ ወለጋኒ አደራ ረቢን ሲንጀር አምባኪሌ ወቡሉቴ እፊተን ወለጋ ኪሰን አርጌ በኬ ቡሊን እንገላ ረኩቅ ዱካ እደነ ዋምታ ሚሚ ወለይ ጀዲ በቃ ama kunama maal jara mashi maalitti furatama ishi akkam siinjera ishi ani iPhone 17 na bitije tonight egasan ini mo account ki yarati ta reedke kitaddu na biti siinjera male eshi amma birinti yataasi yani him bitamani account ti yarate egari baka egarti account ti yara egana egarti ba birinti yataati bidamooshin isam mo nabitu umbarbanne miti qariyu jarri joollee durbaatti akka kana godhaa jirta dhugaa rabbi rabbumti maal isiniin jedhu akkamitti silkii naabisi jennaan birrii ergitaafati birrii akka bituu dhiisuudhaaf yoo barbaanne bituun jettu rakkoon qabu kun hin bitu jedhi bakka rakkoo afaan gaariidhaan bitu jennaan kun waa tokko akkamitti bakka mucatti kanaaf amma sagalee ta'uu fi qabna Oroota dhugaa rabbi mucaan keenya baay'ee miidhamtee jirti akkamitti birrii ergaa fi silkii አሳ ከበላ በኋላ ውሃ መጠጣት ምናልባት አሳው ሆድ ውስጥ እንዲነሳ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ ሲሚንቶ በጥብጠ ከጠጣ ንቅንቅ የለም። ሚኪያስና ዳይኖሰር ሩጫ ቢወዳደሩ ሚኪያስ ያሸንፋል። ምክንያቱም ሚኪ አደገኛ ሮጭ ነው ሳይሆን ዳይኖሰሮች ስለሞቱ ሩጫው ላይ አይገኙም። ይህንን ታውቅ ኖሯል? እናትና አባትህ ሁለቱም በአንድ ቀን ነው ያገቡት።
እባብ ከነደፈህ በህይወት ለመቆየት 5 ደቂቃ። ስለዚህ እባቡን ትይዘውና ድጋሚ እንዲነድፍህ ማድረግ 10 ደቂቃ ኖረህ ማለት አይደል? መቼም ቢሆን ጃንጥላ እንዳትገዙ። ምክንያቱም ይህንን ሮይስ ሮይስ ስትገዙ ለጃንጥላው ምንም ሳትከፍሉ በነፃ ከመኪናው ጋር ይመጣላችኋል። ይህንን ታውቃላችሁ። በቀን በቀን እንቁላል መመገብ ፍሪጅ ውስጥ ያለውን እንቁላል የፈጠነ እንድትጨርሱት ይረዳችኋል። ይህንን ያውቁ ኖሯል። ካንጋሮ ከአንድ ትልቅ ቤት የበለጠ መዝለል ይችላል። ምክንያቱም ቤት መዝለል ስለማይችል። ዋን ሰንደቡ ኬሳ አባፋቲ ኬሰን ቀኒ ቶኮ አከጀር ሄሮማኒ ፉዳን ገሩ ቤክቱ እምቤክቱ አባፋቲ ኬ ቀኒ ቶኮ ሄሮማኒ ቀኒ ቶኮ ፉዳን ሰዓቲ ወልፈካታ ደቂቃ ወልፈካታ ሴኮንዲ ወልፈካታ ኬሰቲ ፉዳኒ ሄሮማኒ ጅሩ አቲ ገሩ ካና መለም ቤክ ኒቅሉ ደሞ አንተ ዋይ ሰርጊ ዋሱፍ ነ ማንፈድ ኖሮታ ሰርጊ ገረን ዲማ ጅሩ ቆፈን ቤኮን ኦ namni waan kana keessa dabarsaa jira ati ammallee rakkoon qabu waggaa 78 ወል fuudhaa jiru 70 ዓመቱ የ20 ዓመት ልጅ ያገባው አዛውንት ዓለምን ጉድ እያስባለም ይገኛል። አንድ የ70 ዓመት ሳውዲ አረቢያዊ አዛውንት የ20 ዓመት ወጣት ሴትን ማግባቱ እንግዲህ በዚህ ሰዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ መነጋገሪያ ሆኗል። ታዲያ ይህ በእድሜው ገፋ ያለ አዛውንት ለ20 ዓመቷ ወጣት ለሰርጓ $756,000 ወይንም በእኛ 116 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ 5 ኪሎ ግራም ወርቅና ሮልስ ሮይስ መኪና በስጦታ አበርክቶላታል። በርካቶችም እንግዲህ ፍቅር እድሜ አይገድበውም እያሉም ይገኛሉ። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ሐሳብ አላችሁ? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉ። ጃለል ጅሪያና ረኮን ቀቡ በቃ ብር ወደ ቢስ ረኮን ቀቡ አከና namni waggaa 78 አከና ጆሌ ወጋ ዲግደማ ፉዳ ጀራ ጃለል ጅራቴ ብሪንስ ረኮን ቀቡ ኦሮታ አንንን ጀዱ ዋተቆ ሰነተኔ ማሜሜ yoo ijoolleen dhiiraa jaarsee erguu sodaatan maaf ijoolleen durbaa jaartiin ergan kan walini bareeda kan walini yokan walini bareeda tan walini bareeda garba usani bareeda jamal argini bareeda gamada jirata bareeda adon qabatina bareeda waqayo tamana bareeda akka kana በቃ አቺ ፈከሰኒ ገረ ከነ ፈከሰኒ አከሰከሶ ታመለ namni jireenya keessa waa'ee keessan sirriitti baruun qabu ammanu kan nu beeknu mucatti si wajjin dalagaa jiru sana fuudha janneetu eegaa jirru amma garantaane keessa gadani garantaane ba'ani garantaane keessa jiru homaa waan isin qalchi tokko hin jiru sababoota sadii an abbaa manaa koo dhiisuuf heerumeef sababa sadii isin tamaa jira duraani sababan sadii dhiisuuf tokkoffaan utun sadii irra ta'ee birrii isaa seebii godhata birrii baay'ee kaa'ata ture kun immoo waan ta'u qabu miti birrii baay'ee kaa'ata ture duun isa dhiisee ta'e inni lammaffaan immoo nagaa argata an jireenya isaa keessa jiru jechuun faayisaan nagaa qaba jechuudha sirrii miti kun baay'inatti dhagaama ammatu himameera ta'e nagaa argata inni sadaffaan immoo ammatu jireenya isaa keessa seenne ta'e ammatu itti heerumne ta'e nama narra caalu nama narra fooyyoo wayii argata ture jechuudha nama narra caalu yaadaitu nama narra caalu gabanni fuudha dandeeka sababa baay'ee jiran dhoom arkaani dabalaattis galaa jirra dhaqaan koo fuudha akkasii aan jiru fuudha qofaa midhaan boleessa koo fuudhuu duwwaa osoo hin taane haadha manaa keetti itti kaa'uu bari maaloo quba haadha manaa keetti warqee addiidhuma kana gowwaa sanitti fakkaanna waan itti kaa'anus beekna bakka warqitee beekna bakka wanti itti kaa'an wanti biraa maaltu jira suluma beekna kana maaf nutti waan nu beeknu maaf nutti waan nu beekne waan kan biraatti kaa'amu waan nu beekne nutti hima Inatti nimni malee ati na jibbuun kee ture kan naaf gale amma garuu ofan ajaa'iba yeroon taa'ee yaadu nama nan jaalanneef innan taa'ee yaadu dhugaa har'aan booda murtii koo beekadhu hafta malee anis hin eeggadhu samaafan eeggadhe nama guute bira waan namarra hin jirre kamtu surra jira miila lama qabdaa namaan adda hin taane nuurallee lii taatee jannatarraa hin baane maafan si karradhe galgalaaf ganama ati malee kaa miti bari nama ansi jala fiinaan of qaaleessuu feete waanin ubrii guutuu si karradhu seete arraan booda asitti naaf gahe fuulatti na tufi maqaa kee qoyoom guddattee akkas jedhaa jirta abbaa koo maayinni waa'ee maalii haasaa jirta moo ijoolleetuma barreessitee sitti kennattee nana ijoolleedhaaf haasaa jirtu
Ani ko ጊዜ umrii keetii boolii akkasitti boola akkasi feetti boola. እናንተ ሸርሙጣ ልጆች እናታችሁ ድንጋይ ትብላ እናንተ ሸርሙጣ ልጅ ከቤቴ እናታችሁ ድንጋይ ትብላ ሸርሙጦች እናታችሁ ድንጋይ ታስበላችሁ የሸርሙጣ ልጆች እናታችሁ ድንጋይ ትብላ የሸርሙጣ ልጆች እናታችሁ ሙጫኒ እኮ ስለ ሲራን ጸሎት ይሰነ ጎዳ ጅርቲ ማርካኒ ዳጆሌን ተኮ ዱፍታኒ ዲሳና መለከ ረፒ ወጂ ወለተንም ቦስ ኦሮታ ከን ሐመይ ወና እጀጀራ ዲማታ ዝሩ ማይን ጀናን ኮንሰርቲን ጉዳን ተኮ ገጊፈ ሜትር ኮንሰርቲ ከነረቲ ኤኙ ተርጋሚ ማል ጀደኒስ አላችሁ እስቲ ዘፈኑ ከመጀመር ሀገር ለሞተችባቸው የህሊና ጸሎት እናድርግ wanti kun jaraaf hin taane oroota wanti kun jaraaf madaa guddaa ta'ee jiru ተጠራርተው ኮንሰርት ሰሩ እና ቀመር የሚባል ይሄ ማለት ሴተኛ አዳሪ እንደሱ እንኳን አይደለች ሴት ሲያባር የሚውል ጫት ይቀማል ሴት ሲያባር የሚውል ነው ቀመር ማለት አቋል ሌባ የነበረ ዘረኛ ቀመር ማለት ይዝምባ ሰገጤ በዚህ ላይ ፋራ ቀመርና እነዛ አሉ አይደል ለከክቴዲን የሰደቡት አረበስኒ ከኔ ጀራ ሆጂዳን ሙከር ነገር ሲሱ ነው ነማረብሶን ተደደቡን ጅሩ ዲግሪን በርባዱ በርኖታን በርባዱ ድድብና ብቻ ይበቃል انا ما አረብሱ ሶ አኪ በርባደን አረብሰኑ ነገሮ ሆጂዳ ነገር ሲስ ነው ጀራ ልጆሌና ከከና ጎተኒ ጀራ ከከና ነው ማራችተን የሚያል ተኳስ ጀራ አባይ አባ መኪና ከኛ ከፈራምዲ አማ ግራኩ ነው ጭኔና አማ ቱግራኩ ናገቀቢ ድሮ መኪና ነማ ከሰ ጀረተሽ ናንጀቱ ተረደር በራም ባሽኒን ገራገባ ማቲ አባው ነው ኩባራ ምንቴ ደሞ አጥቆጀ ናገቀብድ አባዬ ማቲ ማን ይሮ ሞንማ ይሮ ቪዲዮ ዞጅ ነው ጀድ መታገሪ ቀበተ ሶብዴ ነጩጭ ናንጀሮ አንቺ ነጩጭ ሞ ጀሪ ድበዱ ከነታሰይ አቡኮ ጎራጉን ኩባራ ወይ ምን ቆርጫ ነገሽ ለሰው ይያባ ነው ጎጃንገሽታ ወጋ ሽነኑን ገዶ ገድንገተሙ ወነም ገተሙ እሺ ሰጣ አፈዬ ነፋዬ ወይ ገራኮነ ዲዜ ወቃ ጋይ መኪና ከኛ ከሰጅራ አንሽን ጃለዳቻው በቃ ንስቻው ዘኔር ሜሜጃል ለኪሰንጃል ላይ ዋን ጉዳት ተገሩኑ በታሲስ ዋሲ ገሩኑ ጉንጃሲ ሲናዋ ብራ ኪሰውል አና ያዱ ዲስተን ጀራ ያደኑ ጀራ ከራየት ጀራ ከነታይ ስላሉ ያደኑ አና ረኮን ቀቡ አን ማረባና ፍጅራ ጀራ ከናፎሽ የኦሮሞ ጥላቻ በትክክል ተገንዝባችሁታል ወይ? ኦሮሞ በዚች ሀገር ግንባታ ላይ ድርሻ የለውም ወይ? ወደ ኋላ ከሄድን ሱሲኒዮስ ኦሮሞ አይደለም ወይ? ሌሎቹ ነገስታት ኦሮሞ አይደሉም? ኃይለ ሥላሴ ኦሮሞ አይደሉም ወይ? ታላላቆቹ ጀነራሎች ኦሮሞ አይደሉም ወይ? እቺን ሀገር በደንብ አጥንታቸው የገነቡ ኦሮሞ አይደሉም ወይ? ዛሬ ከየት መጥቶ ነው ቋንቋ ሲነገርና ባንዲራ ሲሰቀል ሀገር ሊያፈርሱ ነው ተብሎ የሚዘመርብን? ከየት የመጣ ነው? ምክር ቤቱ ስትነጋገሩ የምገባ ላይ እንዴት የኦሮሞ ተማሪዎች ትመግባላችሁ? በጀታችን ወደዛ ባክኗል የሚል እኛ ቆመን ከመረጥ ነው። ምርጫው ሲደረግ አንዱ ካስተባበሩት እኔ ነኝ። ከመረጥኩት ይሄን መስማቴ ዩኤስአይድ እና እኮ የቻይና ኤድ ሲረዱን እኮ የተራበኛን ሰው ለማብላት ነው። ሌላው ከውጭ ሀገር መጥቶ እያበላን ወንድሞቻችን ሲበሉ ህዝብ ወክለው ፓርላማ ቁጭ ብሎ ይሄን የሚናገሩ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ እንዳረማቸዋቸው አልገባኝም። ሌላው መርጦ አልቃሽ ናቸው። እዚህ ሀገር ያሉ ፓርቲዎች ትልልቅ ሰዎች መርጦ አልቃሽ ናቸው። የሆኑ እነሱ የሚፈልጉት ቡድን ሲሞቱ ንጹሃን ሞቱ ብሎ ይጮዋሉ። ሰው ሁሉ ንጹህ ነው። ሰው ሁሉ እኔ ለአባቴ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። 17 ነን። እናቴ የምትወልደው 13 ነው። ያው ኦሮሞ በጉዲፈቻ ይታወቃል። ከዛ ውስጥ እኔና ታላቅ ወንድሜ ብቻ ነን ኦሮሞ ያገባን። ዘረኝነት አናቅም። አባቴ አማርኛ በአግባብ አይናገርም።
እግሩን ሳጥበው እግሩ ላይ ቁስል ነበር። ምን ሆነ እነሱ ነው ሁሉ አይነግረኝም። መጨረሻ በጣሊያን ጦርነት እንደቆሰለ ሳውቅ ኃይለ ሥላሴ አፈናቅሏቸው የለ እንዴ ለምን ተዋጋ ስለው ኃይለ ሥላሴ ግለሰብ ነው ኢትዮጵያ እናቴ ነች አለኝ። የኔ አባት ማለት የኔ አባት ስኬት ለመሆኑ እዚህ አዲስ አበባ ያለው የኦሮሞ ፎቢያ akkana yoo jaratini mamneti jare dubbisani wanti jare baragaanu hinjiru afanin ittima dubbisuudhaaf jarri kanan qabanu gati teejana afanin akkanatti ittimamuun akkanatti irrajjatanii ittimuun baay'ee barbaachisaa kanati himuun barbaada sagantaaraaf qaba kanuma fakkaata uruta sagantaa biraata murti ani ansur ati eenyu turte comment jedhate barreessuke akkan dagan jarramay wanaana wajjin turtan ala afurni sun dhungadhashi